السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرت هردفتوتا channel أورو كمبيوتر سكول ساقنتا كينيا قويا هرا قبلني لفني جرة كتا سدفا وكين تيبل بارت 3 متى دوري كان جلبت كانوا تإلالو split and merge cell resize rows columns tables كونس سيلي كيسا merge gochuu وكان مرو akkasuma immoo keessa isaatti teebilii hojjechuu fi saayizii bal'ina isaa roo fi kolomanii teebilii gidduu jiru gurguddisuu yookaan xixiqqeessuudha. Kanaaf hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa jalqabuuf jirra. Kanaaf utuun jalqabin dura subscribe godhaa yookaan like gochuun nu wajjiniin jalqabaa isiniin jenna. Egaan sagantaa kana jalatti teebilii kutaa sadaffaa keessatti maal waliin ilaalla? Sagantaa kana asirratti hojjechuudhaaf egaan sagantaa keenya guyyaa har'aa itti seenna as teebilii keenya irratti yeroo tokko erga cuqaasnee booda keessoo isaa irratti yeroo tokko cuqaasuu qabna. bara dhufneetiyu as gara mirgaarraan laayot kan jedhu jira jechuudha. Laayot kan jedhu ni jira. Egaan split merge cell and resize rows columns and table warra kana hojjechuudhaaf bakka kan cell size kan jedhu argaa jirtu. Cell size asii aga kana gidduutti kan inni hojjetamu jechuudha kun. Kanaaf size isaadha bal'isuu, xiqqeessuu fi gurguddisuu akkasumas keessaa murree baasuu akkaataatti hojjennudha. Inni tokko ni jalqabaa asirraa akkuma argaa jirtan cell size height width gadee isaatii fi dalgasaa akkaataa itti dabaludha. Asirra dhuftanii erga tuqxanii booda gubbaa kanarraa dhuftanii akkasitti dabalaa yeroo deemtan dabalaa deemaa jechuudha. Widzi immoo dhuftanii asii yeroo akkasitti tuqaa deemtan maal godhaa dalga yaa'aa deemaa jechuudha. Egaan yeroo xiqqeessitan akkasitti xiqqeessitu, yeroo dabaluu jettan akkasitti dabalaa deemtu jechuudha. Inni kunis akkasuma yoo xiqqeessuu barbaadan akkasitti xiqqaataa deemaa, yoo guddisuu barbaadan immoo akkasitti maaltaa deemaa bal'ataa deemaa jechuudha. Inni kun cell resize column jedhama. Gadi isaadha yookiin immoo roo kana bal'ataa akka deemu yoo gootan akkasitti walitti deemaa, yeroo dhiphistan yeroo bal'isuttan immoo akkasitti deemaa jechuudha. Kolomanii isaa immoo yeroo dabalaa deemtan asirra akkasitti guddataa deemaa jechuudha. Haala kanaan walirraa bal'isaa itti dabalaa xiqqeessaa deemuu dandeessu jechuudha. Walakkaa isaa kana immoo saayizii isaadha. Erga guddatee booda wal qixxeessuu yoo barbaadan distribute rows kan jedhu ni jira. Asuma irratti erga kilik gootanii booda dhuftanii yeroo tokko akkasitti kilik gootu bakka kanarratti. Yeroo akkas gootan maal godhaa ka gubbaa isaa oliin jiru hunda isaadha wal qixxeessa haga godhaatti jechuudha. Ammas irransi ni deebi'a. Asirraa saayiziin kun akkasitti jira. Isaa ol kan jiru immoo isa kanaa jechuudha. Distribute rows kan jedhu kanarratti yoo tuqne isa kana hunda isaadha maal godhaa isa kanaa wajjiniin wal qixxeessaa jechuudha. Mee distribute rows irra deebinu. Egaan hunda isaa maal godhee jira saayizii isaadha isa kanaa wal fakkeessee jira jechuudha. Jala isaa kanatti immoo mee isa akkamitti wal qixxeessa isa kamiin jedhu ni ilaalla. Isa kana irratti tuqannaa saayizii isaadha hunda isaa akkam akka godhu wal ilaalla. Distribute column kan jedhu kanarratti yoo tuqanne saayizii isaadha hunda isaayyuu warra kanaa wal fakkeessaa jechuudha. Argaa jirtu yoo ta'e hunda isaayyuu saayizii isaadha kanaa wal fakkeessee wal qixxeessee jira jechuudha kallattii hundaanu. Egaan haala kanaan saayizii isaadha dabaluu xiqqeessuu ni dandeenya. Inni kun karaa yookiin tokko yookiin tooftaa tokkodha jechuudha. Tooftaa biraatiin asumarra teebilii kanarra xiyya maawuzii keessanii fiddaniiti gubbaa kanarratti akkasitti tuqattu. Erga gadi tuqxanii quba tokkoon left kilikii gadi qabuudhaan right kilikiidhaan immoo maal gootu akkasitti harkisuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan akkasitti walirraa yeroo harkistan maal ta'a guddataa deemaa jechuudha. Isa kanallee akkasitti yeroo harkisaa deemtan saayiziin isaa maal ta'a deemaa gurguddataa deemaa jechuudha. Haala kanaan illee walitti harkisuu ni danda'ama yookiin immoo saayizii isaa guddisaa xixiqqeessaa deemuun ni danda'ama. Inni kun karaa yookiin tooftaa lamaffaadha jechuudha hordoftoota keenya. Itti aansuudhaan
teebilii isaadhaa akkaataa itti guddisuu dandeenyu guutummaadhuma isaadhaa asirra dhufneetu bakka kanarra